Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii irraa galgala kanaa odeeffannoo simbiraan ga'uuf jenna haga xumuraatti waliin tura. Odeeffannoo biyya keessaan yoo eegallu Liigii tokkoffaa Itoophiyaa tapha torbee sadaffaan Leeqaa fi Furiin injifataman. Taphoota Ramaddiyaa tapha torbee sadaffaan sa'aatii 5 irratti kan eegale Steediyeemii Wanjiitti kilaba Leeqaa fi Maqii gidduutti adeemsifameen Maqiin galchii 2-0 Leeqaa injifateera. Ramaddibaan tapha torbee sadaffaa Steediyeemii magaalaa Sabbataatti kutaa magaalaa Furii fi Buttaajiraa gidduutti taasifameen Buttaajiraan 1-0 Furii injifateera. Ittuma fufuun liigii tokkoffaa Itoophiyaa Ramaddibaan tapha torbee sadaffaa kilabii bulchiinsa magaalaa Gincii fi kilabii bulchiinsa magaalaa Holotaa gidduutti geggeeffameen Holotaan 3-1 Gincii injifateera. Steediyeemii magaalaa Sabbataatti kan adeemsifame taphni garee kubbaa miilaa Gincii fi Holotaa morkii cimaan irratti mul'achuun boqonnaa bahaniiru. Haaluma kanaan tapha boqonnaa deebii galchii daqiiqaa 59 irratti Geetuu Taaddalee fi daqiiqaa 64 irratti Masaafinti Maarqos walduraa duubaan Holotaaf galchaniiru. Galchii injifannoo Holotaaf daqiiqaa 90 ida'u 3 irratti Masaafinti Maarqos Holotaaf galcheera. Galchii mo'amuu jalaa hin baraarree daqiiqaa 90 ida'u 1 irratti Yoosef Bisheet ofii isaatti lakkoofsisuun Holotaan 3-1 Gincii injifachuu danda'eera. Dirreen Intarnaashinaala Bahar Daar sadarkaa xumuraarra jira jedhame. Ministeera Ispoortii fi Aadaa Aadde Shawwit Kabbadee dabalatee seektaroota ispoortii garaagaraan bu'uuraaleen ispoortii magaalaa Bahar Daar daawwatamaniiru. Ijaarsi isaa xumuramaa kan jiru Dirreen Intarnaashinaala Bahar Daar bakka daawwannaan taasifameef keessaa isa tokkodha jedhame. Dirreen kun deeggartoota 52,000 ol qabachuu akka danda'u ibsamuun taphoota gosa 23 ta'an keessummeessuu danda'as jedhameera. Yeroo ammaa kanatti dirreen kun teessumni isaa hojjetamee xumuramuu fi margi isaas akka dhaabamee jiru kan ibsame yoo ta'u, bu'uuraalee misoomaa kan biroon guutamaa akka jiru himameera. Gabaasni kan EBC Ispoortiidha. Odeeffannoo biyya alaarraa argannetti yeroo ceenu deeggartoota dhiifama gaafanna jechuun Doonaarumaan dubbate. Goolii eegaan Xaaliyaanii Joohan Luujii Doonaarumaa kaleessa gareen isaa Noorweey waliin mo'amuu isaatiin dhiifama gaafateera. Erga Noorweey goolii lammaffaa galchitee booda guutummaatti harka kennine kun lammataa ta'uun qabu jechuunis dubbate. Itti dabaluudhaanis waancaa addunyaaf darbuuf ji'a bitootessaa keessaa sadarkaa kuffisanii darbuu irratti hamma dandeenyee taphachuu qabnas jedheera. Bu'aa kanaan deeggartoota dhiifama gaafannaa baay'ees mufanneerra aarrees jirra jechuun Doonaarumaan dubbateera. Xaaliyaaniin galgala eedaa darbee Noorweeyin 4-1 mo'amtee waancaa addunyaaf darbuuf marsaa kuffisanii darbuuf ni taphatti. Noorweey ammoo garee ishee irraa sadarkaa olaanaan xumuruun waggoota 28 booda yeroo jalqabaaf waancaa addunyaaf darbiteetti. Kaayyoon keenya waancaa addunyaa injifachuudha jechuun Roobertoo Maartineez dubbata. Leenjisaan garee biyyaalessaa Poorchugaal Roobertoo Maartineez kaayyoon isaanii waancaa addunyaa injifachuu akka ta'e dubbataniiru. Kaayyoon keenya waancaa addunyaaf darbuu qofaa miti kan jedhan Maartineez waancaa addunyaa kana injifachuudhas jedhaniiru. Waancaa addunyaa injifachuuf taphattooti hin hirmaanne yoo jiraatan illee garee waancaa kana injifatuu ta'uu qabnas jedhaniiru. Manchester United deeggartooti isaa Kaaringiteen akka daawwataniif eeyyame. Manchester United deeggartooti isaa bakka shaakala garichaa kan ta'e Kaaringiteen akka daawwataniif banaa taasiseera. Bakka shaakala kana daawwachuuf paawundii 100 qofti akka kaffalamus ifoomeera. Manchester United bakka shaakala isaa deeggartootaaf banaa kan taasises yeroo jalqabaafis jedhameera. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Neeyimaar biraandii Peelee bitachuuf jira jedhame. Taphataan kubbaa miilaa Biraazil Neeyimaar mallattoo daldalaa fi asxaa taphataa gameessa kubbaa miilaa duraanii Peelee bitachuu akka dhiyaate himamaa jira. Miidiyaaleen Biraazil Neeyimaar maqaa Peeleetiin yuuroo miiliyoona 15.5 akka bitus gabaasaniiru. Bittaa kanaan mirga suuraa Peelee, mirga maqaa, abbummaa fi meeshaalee akkasumas meeshaalee seenaa kan hammatedha jedhame. Gameessi kubbaa miilaa Biraazil kun Peeleen waggaa 3 dura du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kan hangammaatti daawwattan ture. YouTube keenya subscribe, share, like nu gochaa qophiilee waliin turtii gaarii.